بكاتي هيبو هيبيب كنو سوي بيبي كمان نجارة جمس جارة قدون كيس مقالة ماين مكاكي راكا ننجرمتا إباتي إباتي جرمتا إبا نوسفانا يرومي كفا فرماتات رجل كباب رجل كباب yes أكمل تركيش باي نتطلع باي نجالتني Okay. نو باي وقاباي وتونرجين نانا فيو أرجعت نموت هارا بري and then it's just amazing community شباي بري ده واو رجل كباب congratulations Thank إنت تمر بارو رجل كباب Thank you. رتر ماتيفي أفهم روما كبي باتي نيا لنجنا كا يالو يالو مالين بيكتو زرت مال كا زرت بدا نلال يا أوكي هيبو إيش دبر وجنيا نما فوكت وجينيا نما فكتا يا مال تورندا سوجين نياتا غرو بايي كلا سوجين نياتا بايي كلا ميلا كوتي إيش بيكينيا بايي كلا That's actually funny. Yeah. Oh my god. Yeah, ready bitok. Okay. I mean, they bisa ya li kambara. Mila bit. oh Kakera malak kosfanarat malak kojetu. مكان كي أوفيفان جدا أكو ملالتو كنا أوفيفان إثيوبيا ريستورانت Okay. so أسيتي بونا دفيساتين جرا ريستورانتين كي يمو أسرع دقيقة شني Okay. Restaurant اللي كابدا. إيه Wow. Okay. أما هاران جلكبي Okay. كإرجع جلكبي مي تربان توكو garuu nyaata aadaa fi nyaata biyya keenya nyaatota adda addaatu keessatti argama. Okay. So baay'ee nyaata bareedaa argachuu dandeessanii. Okay. Akkuma argitan daawwattoota keenya reestooraantii Ofiifan jedhamu wanteetti obboleettiin keenya dhuftanii akka isin irraa nyaatan abdii qabna. Cheek gochuun irraanfatinaas bakka miidiyaatti illee gara dhumaarratti argamti. Kootaa ilaala. deebiinaa jedhu Wajjin nyaannaa maaf huqqattaa? wajjin nyaannaa maaf huqqatta wajjin nyaannaa maaf huqqatta mee hintii naa kenni kaalaa Ela waan itti wayii nyaattu waan waa itti nyaattu marqaa fallaana fallaana. oh man Yeah. perfect tokko argadhe Okay, lammaffaa shaa jetti shambaa jetti harkaan nan tuqinaa jetti. hello shaa jetti shambaa jetti Harkaan nan tuqinaa jetti. maayinni abaabosa qoraasa kantirii qabudha Gosa abaaboo. Qora qabudha. Gosa abaaboo. Yeah, doobii. Wow, wow, wow. Yeah, lama argattee. na gargaaretti malee Yeah, namoonni baay'een hin deebisne deebii kan. Dhugaa. Sitti qofadha kan yaale dhugaa. Cause Yeah. in Bareda, like you know, it's beautiful. Yeah. Garuu immoo tuquu yoo hin dandeenye waan si waraana warra waan si dubbisu yaade. Loojikii akkamiin Loojikiidha. kalkuleetii goote. Yeah. Afaan Oromoos kalkuleeshinii qaba. Yaa baay'ee Maatii gaariidha. ofiisaatii. Hiika afaan Oromoos gaafa dhaam. Okay. Oromoon nyaara haddatte yoo jedhe maal jechuu barbaadeeti? Nyaara addatte. Edeedha. Egzaamii sitti cimee utuu buqqiftu dhumeedha. Buqqiftu tokko yoo ta'e eedha. Buqqiftu siidha. Akkas gootee beektaa? Oh my god. Cime kanan do'are. Akkasidha yaa. Namoonni baay'een akkas godhu ture duraanii. Ani egaa barataa cimaa waan ta'eef akkas hin goone. Okay, deebisaa kan biraa yaadne. Maal ta'uu danda'a? Irra deebiin itti hime. Nyaara haddatte. Nyaara Dubartiin haddatte. tokko nyaara haddatte yoo inni jedhe maal jechuu barbaadeeti? Gadditeedha. Gadditee yaali kan biraa. Bakka Yela nyaara haddatte jedha. maybe akkan yaadetti. Bakka dhirsa argattee heerumteetti kana booda naman biraaf bareedduun ta'etti yaaddite. Itti hiiqee jira garuu sirrii miti. Daayireektilii hiikaansaa. Kan biraa yaali. Mucaa godhatteettidha. Maybe.
like confidence qabdi wa like ya haddatee ba'u jechuuni bakka like you know nan dinqu jechuudha. Oh, okay. Like I don't know, you know, nan dinquun sodaadhu akkam barbaaden ta'a akka jechuudha. I don't know. Yaa akkatti eeyyetta garuu safuu fixatteetti hin salphattu waan saalaan salphattu jechuudha. Oh, okay. Thank you so much, Ebba. Thank you so much. Thank you for having Mee eenyu sin jennu maqaa kee irraa akka nuti? Maqaan koo Taaddalee Gaddafaan jedhama. Okay, sagalee xiqqoo ol kaasi. Taaddalee Gaddafaan jedhama. Okay, maal hojjetta mee Osfaanatti? Osfaanaa bilisummaa kilabii qabnaa asirraa. Okay. Meeshaa Oromoo, aadaa Oromoo qabsoodhaaf gurguraa jirra. Okay. Hankeenya miti galiinsaa gara Oromootti deema. Iddeen kuni bilisummaa shaappeedhama. Okay. Isaan hojjechaa jira. Amma immoo tikeeta OMN ijaa fi gurra Oromoo waan ta'eef fundraisingidhaaf tikeeta gurguraan jira jechuudha. Oh, okay. OMNidhaaf jechuudha. Akkuma argitan daawwattoota keenya OMNidhaaf fundraising gurguraa jiranii. Kanaaf hundi keessan amma dandeessan dhuftanii asitti OMN cinaa dhaabbachuu dandeessu. Ofiifan afaan Oromoo irratti akkami afaan Oromoon kee? Akkami? Afaan Oromoo Hammam dandeessa? Ani akka mataa kiyyatti sirriitti hin beeku jedheeti yaada. Isin immoo waadannoo maal akka jettan hin beeku malee. Oromoon nyaara addatte yoo jedhu maal jechuu barbaadu? Oromoon nyaara addatte yoo jedhu nyaara addatte baay'ee dubbatti yookaan immoo hin qaanoftu jechuu isaanitti fakkaata. Baay'ee dubbatti yookiin hin qaanoftu? Hin qaanoftu. Baay'ee dubbatti osoo hin ta'in. Hin qaanoftu. Qaaniin qabdu. Hin saalfattu. Safuu bitattee. Yaa safuu bitattee. Nice. Sirrii. Mee afaan Oromoo hammam dandeessa mee? Afaan Oromoo afaan kooti, afaan jalqabaa kooti. Okay. Nan danda'ee yaada. Okay. Gaaffiin si gaafadha. Mammaaksatti guutu. Lafattuu si jibbaa? Narra buutee dhiisii. Natti sirbitee dhiisii. Yaali mee tokko irra deebi. Lafattuun si jibbaa? Kan lafatti jibbanii namatti sirbitii jedhama. Inni kan biraadha. Okay, lafatti si jibbaa naa darbuka. Naa darbu. Okay. Hibboo si gaafadha. Hibbaki. Okay. Hibboo? Hibbaki. Shaa jetti shambaa jetti harkaan nan tuqinaa jetti. Shaa jetti shambaa jetti harkaan nan tuqinaa jetti. Afaan Oromoo bal'aadha inni. Kutaa 11 qabna waan ta'eef. Okay. Bakka kutaa adda addaatti hiika adda addaa qaba. Akka kutaa nan itti dhaladheetti bokkaadha. Bokkaa? Naannoo kamitti dhalatteeti? Giddu galeessa. Mee warroonni giddu galeessatti dhalatan ilaalaa dubbii kana shaa jetti shambaa jetti harkaan nan tuqinaa jetti hibboon jedhuuf deebiinsaa bokkaa ni ta'a akkasiin beektanitti. Seegoda akka waliigalaatti deebiinsaa doobbiidha. Okay. Mee maqaa kee fi maal akka hojjettu sitti beeksifadhu. Maqaan koo Baayisaa Biin jedhama. Iddoo kanatti bilisummaa kilebii jedhama. Bilisummaa kilebii yoo 15tti dhiyaataniif naannoo kana keessatti hojii keessumaa waa'ee Oromummaa irratti waa'ee alaabaadhaan godhamee hojjenna. Hojiin kun hojii nama dhuunfaa miti. Hojiin nun gareedhaan hojjennu ittiin qabsoo uummata keenya ittiin tumsinudha. Kanaaf iddoo kanatti uummanni keenya dhufee waan babbareedaa alaabaa isaadhaan faayamee akka dhufee bitatu asumaan affeera dhamsina. Baay'ee gaariidha. Waggaa 15 ol irratti hojjettanii daawwattoota keenya kun akkuma argitan waan isaan gurguran isa kana fakkaata. Wantoota Oromoo urgaa'u yoo barbaadan as dhuftanii cheekgochuun irraanfatina. Baay'ee isin galateeffanna. Mee waan biraa maal hojjettaa? Akkas ofii kiyya. Hojii dhuunfaa kiyyaa na gaafatte moo hojii asitti hojjetu kana? Asitti waan biraa hojjettu qabda. Waan biraa waan hojjennu fakkeenyaaf namoonni isteeta biraarraa dhufanii istooras qabanii meeshaa kana hoolseelii ni qabna. Hoolseelii bitanii galuu danda'an. Fakkeenyaaf waan ammaa iddoo kaanitti waan addanatti godhu yoo namoonni kun baay'inaan bitachuu barbaadanii namoonni dhufanii nutti haasa'anii istooreejii keessallee ni qabna. Namoonni hoolseelii illee bakka isaan jiranitti illee erguu fi dandeenya. Namoonni waan kana barbaadan dhufanii akka isaan nutti haasan asumarra goona. Meeshaan keessumaa alaabaadhaan
waan goone kuni akka uummata keenya wal ga'uuf goone bara nammoo waan addaa tokko qabannee dhiyaannee irra uummata keenyaa fi keessumaa jiini dhufu kun ji'a fulbaanaadha. Fulbaana keessa ijoolleen keenya mana barumsaatti deebi'u. Kanaafi Borsa ijoolleen itti mana barumsaa dhaqan kana dhibba shan of harkaa qabna. First come first serve $5 duwwaa. Baay'eedha. Gatiin isaa ammas baay'ee qaalii ta'uu danda'a. Of course, yes. Meeqadha? Kan nu biriin itti qoonni $10 duruu $5 duwwaan ijoollee keenyaaf free given out. Wow. Just $5 only. Oh my God. Meeqatu isin argatta fe'am? I think we have more than 300 something. Oh my God. Guys, akka afaan dhufee kana dura nu fudhata. Namoonni baay'een nama maatii tokkotti sadii duwwaa gurgurraa sababiin isaa nama hundumaa akka wal ga'uu barbaadna. Namoonni dhuftanii kana fudhatanii galuu barbaadan kan keessanii keessumaa alaabaan irraa alaabaan uummanni Oromoo dirree kana keessatti akkas bareedee jiru kuni utuu nuuni dhalattiin fuuldura namoota hedduutu kanatti lubbuu isaanii godhee asiin ga'e uummanni carraa argannee biyya alaa kana keessa jirru ijoolleen keenya illee kana baadhatanii mana barumsaa dhaqanii maadha kun jedhee namni gaafata achumarraa haasaa banaafi jechuudha. Waa'ee Oromoo illee achumaan beeksisuudhaan kuni $5 dhugaa baay'ee akkuma tola fudhachuuti. Caalayyuu kafaltanii fudhachuu dandeessu kootaatti cheekoodha. Bakki isaan itti argaman akkuma seentaniin harka bitaarra jalqabarra jiru. Lakkoofsa torbarra jirra. Lakkoofsa torbarra jiru. Dhuftanii akka ilaaltan sinin jenna. Baay'ee afaan Oromoo akkam dandeessaati? Afaan Oromoo hanqaatii dandeessuu hin danda'a jeetii yaada. Okay. Hibboo si gaafadha. Ayyee. Hibboo keessa shaa jetti shambaa jetti harkaan hin qabinaa jetti maayin? Shaa jetti shambaa jetti harkaan hin tuqinaa jetti. Yoon hin jee like jedhi waan jette jedhi. Khabirana gaafadha. Manni gaaraa gamas gaaraa gidduun keessa magaala. Amma irbuu waan babbareedaa ibsu jira maali? Hibboodha bar. Akkasiisa? Yeah. Marqa? Marqa? Yes, man. Okay. Ani si gaafadhu? Yeah. Ani hin gaafadha. Ati si gaafadhu? Ati si gaafadhu? Ati nama laalti ilmoon nama nyaatti. Qawwee. Akkasi harkatti jirta. Akkasi uummata keenya Osfaanaa guutuu wajjin bashannanaa irbuu qabatee sagantaa galgalaa hedduu qabnaa. Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday konsertii guddaa daawwitee nugusuu ana dijeeto gurguddaa sababa irbuu kana qabatee jechuudha. Waan sagantaa babbareedaa qabnaa nurraa nafinaa koottaa nu laalaa sitti. Osfaanaa dhuftanii eessatti bashannanuun hin jiru. Kuna Boonaaf jira. Boonaa biratti dhuftanii. Wabii Entertainment. Thank you Boonaa. Baay'ee galatoomaa. Akaakee irraa kana eenyu jennu. Maqaan kiyyaa Anwaar jedhama. Anwaar afaan Oromoo akkam dandeessi? Omaan jedhu. I'll try. Danda'a. Oromoon nyaara addattee gaafa jedhu maal jechuu barbaadeeti? Oromoon nyaara addattee. I don't know. Mbeku. Okay. Kamera easy one. Hibbo. Hibbo. Gamanni gaaraa gamas gaaraa gidduun keessa magaalaa maali? I know this one better. I don't know, man. I forgot. Indagadde. I know. Okay. Deebinsaa marqaadha. Oh, yeah. Makes sense. Yeah. Mammaaksa tokkotti guutu. Lafattuun si jibbaa maal jedhe? Lafattuun si jibbaa. Argattiin si jaaladhe. Okay, gaafii dhumaan si gaafadha. Kun immoo hiika afaan Oromootti laattaa jechuudha. Oromoon namni tokko nyaara addatte gaafa jedhu maal jechuu barbaadeeti? Nyaara addatte? Jechuun Oromoon aadaa qabaa safuu qaba miti? Nyaara addatte jechuun hin saalfattu safuu Oromoo cabsitu wayii jechuudha. Safuu bitattee. Yes. Akkasi. Afaan Oromoo gaafii tokko si gaafadha. Oromoon nyaara addatte gaafa jedhu maal jechuu barbaadeeti? Waan safuu ta'e yookaan waan godhamu qunxuunni tokko tuqxe jechuu barbaadate natti bakka akkasitti yaa sirriidha. Argatee jira? Yes. Okay, galatoomna. Okay, hibboo tokko immoo si gaafadha.
hibboo salphaan si gaafadha. Shaa jetti shambaa jetti harkaan nan tuqinaa jetti maali? Maal ijoollee kana ambraanaa jijjiiri. Okay. Afaan kiyya irra jira garuu waan hin dubbate ambraanaa jijjiiri. Waliinuu nyaannaa maaf hukkattu? Fallaan. Fallaana. Yaa. Very nice. Lama argatteetta baay'ee galatoomi. Galatoometis leencoo atis waa'illi keessa gargaaranis galatooma baay'ee atis hojii hawaasa kana keessatti kaatee waan baay'ee hojjetaa jirtu argaa jirra. Jabaadhu wanni keessa wajjin jira. Galatooma. Galatooma ayyee ishi. Inni sun yaa waraabu. Cuma itti magneesa. Okay, me maqaa kee irraa kaanee sanbooda maal achitti akka hojjettu nu beeksisi. Akkam nagayyaa fayyaa uummata keenya maqaan kiyya Boonaa jedhama. Achumaan as wanni jirruuf Irbuu platform jechuun library digitally kan uummata keenya jechuudha. Seenaa kaleessaa galaa buruuti. Waan seenaa Oromoo, gootota Oromoo, aadaa Oromoo waan hunda of keessaa qaba. Daawunlood godhachuu dandeessu Irbuu jedhama. Kalees arraa jechuudha biyyatti. Eebba guddaa madda Adawaa ni beekamti guddaa hariisan achitti gaggeessinee turre. TikTokii akka jiru Irbuudha. Achumaan asitti illee godhaa jirra. Sanii jechuudha. Sana gubbaadhaan wabii anilleen sabummaa Irbuu qabatee jechuudha. Maal irratti hojjetame Irbuun? Irbuun seenaa Oromoo irratti hojjetame. Seenaa Oromoo irratti maal fa'a hojjetame? Okay, fakkeenyaaf Arsii, Baalee, Harargee, Wallaggaa kana hunda of keessaa qaba kophaatti. Achi keessa Wallaggaa keessa seente aadaa Wallaggaa, uffata Wallaggaa, nyaata Wallaggaa waan hunda of keessaa qaba. San gubbaadhaan gootota Wallaggaa, hayyoota Wallaggaa, artistoota nama bu'aa Oromoodhaaf buuse hunda akka of keessaa qabu. Naannoo hunda guuteenti akkasitti seenaan Oromoo bifa kophaatiin ibsamaa jechuudha. Daawunlood godhuu dandeessaa appilii irratti yookaan Google Play irratti daawunlood godhuu dandeessaa jechuudha. Daawwattoota keenya akkuma dhageessanii wanti kun waa'ee Oromootti sappoortii gochuun ni irraanfatina. As dhuftanii daawunloodis gootanii. Mee maqaa kee irraa kana eenyu jedhamtaati? Maqaan koo Sablee. Sablee. Sablee Osfaanaa yeroo meeqaffaadhaaf hirmaachaa jirta? I think waggaa erga biyya kana dhufe gara waggaa 10 nan ta'a. Erga isaan keessa waggaa tokko malee nafni yeroon siyaati iddoo tokko qotee ammas ta'e hunduma isaa dhufe. Hunduma isaa deemtaa jechuudha. Pirezidaantiin Osfaanaa eenyudha? Maqaa isaa beeku. Maqaa isaa beekta? Isa beeka maqaa isaa. Fakkii isaa akkamii? Pirezidaantii beekuu qabda maqaan isaa Abdii Roobaa jedhama. Bara kana shumame Abdii Roobaa jedhama. Ishee afaan Oromoo si gaafadha. Hibboo jechuudha. Ganama oli galgala gadi. Gaaddidduu. Nope. Aduu. Nope. Ganama oli galgala gadi. Yep. Ugi. Okay, mbekne miti. Ganama oli galgala gadiin deebisaa surreedha. Surree yaa surree ganama maftashi. Lama gaafii itti aanu si gaafadha. Wajjin nyaannaa maaf huqqatta? Fallaana. Fallaana. Waa sirriitti deebisteet. Ishee afaan Oromoo hiika afaan Oromoo si gaafadha. Hiika isaa deebistaa jechuudha. Nyaara addatti gaafa jedhamu maal jechuudha? Saalfiin beektu, qaaniin beektu, aadaan beektu. Waa sirriidha. Nyaara addatti jechuun safuu fixatte jechuudha. Naannoo kamitti kan alatti? Wallagga. Sirriitti beektaa jechuudha. Baay'ee galatoomii. Kan biraa kan itti aanu gaafa galu ala ilaala. Gaafa boohummoo mana ilaala maayin. Gaafa irranaa deebi. Gaafa bahu mana ilaala. Gaafa galu immoo ala ilaala.
kan ture harkaa badee wanti kun garuu Yaa. saawwa isa Yaa saawwa wal qabata yaa maal saawwa waawwee gaanfasaa yaa sirriidha argatteetta sadi keessa lama deebiste afur keessa sadi deebiste osoo afur deebiste badhaasa qabda turte amma waan hirmaattee baay'ee galatoomsa ayyeesh maqaa keessan irraa kaanaa eenyu jedhamti. Maqaan koo Hundimuu jedhama. Hundimuu Soneessaan jedhama. Hundimuu Laggasee Soneessaan jedhama. Okay, Hundimuu eessarraa dhufe? Mineesotaarraa immoo isteeta biraarraa dhufe? Mineesotaarraa. Mineesota maa asuma jiraattu? Osfaanaa irratti yeroo meeqaffaadhaaf hirmaataa jirtu? Akka nama al tokko dhufee ilaaleera. Okay. Kun si'a lammaffaadha. Okay. Mucaan koo sin taphata gatii ta'eefini. Tiimni kam keessa taphata? Finfinnee keessa taphata. Finfinnee keessa taphata? Asumaan illee warra Finfinneetiif carraa gaarii hawwina. Hundimuu hibboo si gaafadha. Tole. Hibboo kana yaaddee naa deebistee jechuudha. Tole. Otoon gubadhuu kolfe. Akaayi. Oh my God, akaayiidha yaa sirriitti deebisteerta. Kan biraa lammaffaan si gaafadha. Okay. Dukkanni gumbii guute. Dukkanni gumbii guute. Yaa. Beeku kun dhugaa. Okay, lafa naannaa dhugaa. Yookiin immoo qorachuu dandeessa. Dukkanni gumbii guute. Fudhadhu lafa Minneapolis kana guutummaa isaa siiti. Minneapolis argadhee maalin dhabee. Farda marataan dammaqsuu kan irras nan rabsu. Okay. Dukkanni gumbii guute kan isa jedhuuf deebiinsaa nuugi. Oh! Nuugi. Yes. Okay. Ayyee baay'ee galatooma waan irratti hirmaattaniif. Tole ulfaadhaa. Ayyee. Waan nan arrabsineefis galata. Mee maqaa keessan irraa kaanaa eenyu jedhamtan? Ani Raggaasaa Oljirraan jedhama. Okay, Raggaasaan Osfaanaa irratti yeroo meeqaffaaf hirmaataa jirtu? Erga Osfaanaan jalqabeetii asuman jira waggaa 29 jechuun hin danda'a. Siyaatiin illee deemtanii ta'an jechuudha. Eeyyee. Pirezidaantiin Osfaanaa bara kana shumame eenyu maqaan isaa? Ani dhaloota ammaa kan Abdii Muudeedha. Abdii Muudee. Sirriitti beekte. Kan durii eenyu ture? Yaadadha ijoolleen kun ijoollee dargaggoodha ijoollee yaangiidha badaa maqaadhaan identifaayin godhu garuu nan beeka ijoollee xixiqqoo turanii. Kan ammaa beeknaan gahaadha. Kan ammaa beeknaan gahaadha. Garuu biraa hafee hin beeku. Hibboo si gaafadha. Hibboo irratti akkami? Egaa nan yaala. Yaali. Okay, yaalumarraan dhufa wanni hundisaayyuu. Ganama gadi galgala oli. Ganama gadi. No, sorry. Ganama oli galgala gadi. Biiftuudha. Biiftuu leentaa garuu deebiinsaa surreen kofoo jechuudha. Galgala gaafa galan hin baafatu. Guyyaa immoo ganama immoo hin godhatu jechuudha. Yeroo hundumaa kofoon uffatan gaa biiftuun yeroo hundumaa ba'a. Ta'uu danda'a garuu akka naannootti garaagaraadha. Biiftuunis deebii sirriidha. Deebii sirriidha. Kan biraa immoo dukkanni gumbii guute. Dukkanni gumbii guute. Buna. Naannoo bunaa sanidha. Yaali kan biraa. Nyaatamaa. Akaawii wajjin nyaatamaa. Nuugii! Si gargaaree deebiste. Bixxilleen lamaan tabbatti hirkatte. Biqilleen lamaan? Bixxilleen lamaa tabbatti hirkatte. Qaama namaarra jira. Armadha. Armi bixxillee miti qaba. Ija. Bixxillee waan fakkaatu tabbatti waan hirkateera. Waan kun naadar. Irra geesse. Biqilleen lamaan. Tabbatti hirkate. Gurradha. Gurradha. Raggaasaa waan irratti hirmaattaniif baay'ee galatooma. Maqaan keenyudha eenyu sin jedhu? Iyyeruusin jedhama. Iyyeruusin jedhama. Iyyeruus Osfaanaa yeroo meeqaffaadhaaf hirmaatte? Yeroo kurnaffaa. Yeroo kurnaffaa? Waaw!
Osfaana si'a kudhan irratti hirmaachuun waan salphaa miti. Pirezidaantii Osfaanaa eenyu akka ta'e beektaa? Ammallee beeku. Isa durii beektaa? Akkaasaa? Ayyeesh. Inni amma Abdii Mudee jedhama. Abdii Roobaa yookiin Abdii Mudee jedhama. Hibboo si gaafadha. Hamma majii keessi biyya waliin keessi. Araba miti. Hamma majii keessi laal xinnoodha. Ganama baatee galgala galti. Xinnoodha garuu nama hundaaf ifti. Nama hundaaf ifti. Uumamaan kan ifu. Urjii miti kan biraa yaadu. Aduu. Amma majii keessi biyya waliin keessi aduudha. Naannoo tokko tokkotti faanallee jedhee namoonni beeku jiru. Faanaan xinnoodha waan ta'eef deemtee biyyaa bahuu waan dandeessuuf isadha. Kan biraa lammaffaa si gaafadha. Ganama argeen guyyaa dhabe. Baay'ee salphaadha kun itti yaadu. Fixeensa fixeensaadha. Baay'ee galatoomne osoo waan irratti hirmaatte. Ayyeesh. Okey, mee maqaa keerraa kaana maqaan keenya. Odaa naan jedhan. Odaa, okey. Odaa Osfaanaa yeroo meeqaffaadhaaf hirmaataa jirta? Yeroo lammaffaa. Yeroo lammaffaa? Akkamitti ilaalta Osfaanaa? Kunoo akkuma ilaalaa jirtan haala bareedaadhaan jalqabameera. Afaan Oromoo irratti akkamiin Odaa? Afaan Oromoo irratti baay'ee cimaa. Baay'ee cimaadha. Maqaa Odaa maqaa kana fakkaatu baattee immoo asirratti beekuu qabda. Akkasii. Okey, hibboon si gaafadha. Haa ta'u. Loon hin qabdu ni elmatti. Loon hin qabdu ni elmatti. Gaaffii kan biraa. Okey, loon hin qabdu ni elmatti isin yaala. Odaan kana argachuu hin dandeenye kan biraas ishee dabala. Ni deema hin dhaabbatu. Ishee kanallee beeka. Bishaan. Bishaan deebisee bishaanidha argateera Odaani. Odaa waan irratti hirmaateef baay'ee galatooma. Isinillee galatooma. Ganama argee guyyaa dhabe. Fixeensa. Fixeensa! Asirratti beekta. Hibbo. Gamanni gaara, gamas gaara gidduun keessa magaala maayini. Marqa? Marqa. Waan biraa. Waan biraa. Maali beekna? Waan biraa gamanni gaara gidduun keessa magaala. Sana isumaa fi gaaffii Yeah, thank you so much guys for participating. Okay. Kira kana eenyu sin jedhu? Maqaan koo Urjii naan jedhanii. Eenyu? Urjii naan jedhanii. Urjii maqaa bareedaa qabda baay'ee. Urjii Osfaanaa irratti yeroo meeqaffaadhaaf hirmaataa jirti? Osfaanaatiif yeroo afuraffaatiif hirmaataa jira. Baay'ee yeroo labaatee taphachaa jira immoo yeroo lammaffaatiif taphachaa jira. Okay. Osfaanaa kana yeroo afuraffaatiif hirmaataa jira. Okay, tiimii kamirratti taphatta? Tiimii qeerroo Meerlaand bakka bu'ee taphadha. Qeerroo Meerlaand? Meerlaand irraa dhufteeti? Meerlaand irraa naannoo Waashington irraa dhufee. Keessummaadha Meerlaand irraa Minnesotaa dhufe. Baay'ee gaariidha. Good luck warri Meerlaand irraa dhuftan carraa gaarii isin hawwina. Urjii afaan Oromoo irratti akkamiin ilaalta? Afaan Oromoo Oromiyaa keessatti dhaladhee guddadhallee afaan Oromoo nan dubbadha. Kan keeyyuu urjiidha beekama. Hibboon si gaafadha. Hibboo. Funyaan qabdii hin attiffattu. Funyaan qabdii hin attiffattu. Gaaffii cimaadha. Funyaan qabdii hin attiffattu. Qorachuu dandeessa warraati. Filannoon haa ta'uu danda'a? Filannoo siin ta'u garuu qorachuu dandeessa. Hibboon hin qoratama. Hibboon hin qoratama waan ta'eef nan qoradha. Finfinnee sii kennaan Finfinnee kennan. Finfinnee. Okay. Finfinnee argadhee
biyya gaarii naadhaatti Finfinnee argadhee maaliin dhabaa? Sina rabsu garoon. Sina rabsu deebisaan sitti maa deebiinsaa shumbura. Okey, isa kanan arganne kan biraa si deebisa lammaffaa jechuudha. Hin dibattu, hin dhiqattu garuu ni bareeddi. Hindi battu, garuu ni bareeddi. Hiddi, yes. Argatee dha faayinaalii urjii tokko deebisee jira. Urjii waan irratti hirmaatte baay'ee galatoomi. Irra deebinee ammas carraa gaarii isiniif hawwina tiimii keessanii fi baay'ee galatoomaa isin baay'ee. Yes.